Whoa, 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 whoa. What's up? All my bulletin is in Naga. Nageenyi simbarada. Baga jiraatani Arraa barat era boda nagaa isin fuuchuudhaaf hanseene so nagaan isinii wajjin oolee haa bulu madhaa maatii keessanii wajjin nagaan oolee haa bulu nagaan haa ititu isin biratti so walwawaama anu saati xiqqaan qabaa har'a nagaa sin fuudhee jechuudhaaf han dhufe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedheeraanis waalaikum assalam warre ol seentan nagaan rabbi isinii wajjin haa jiraatu so har'a harraban walakka ni aartu walakka ni kolfitu walakka immoo hin gammaddu natti fakkaata tingi kono think amma guyyaarraa amma daqiiqa sa'aatii tokko booda nan deema nan barara airporti Amsterdam Schiphol deemen biyya deema warreen zimbilo ayedif amma warri kaan akka jechuu dandeessu okay kono ganama sa'aatii kana Addis Ababaan jiraan Finfinne Finfinne okay yeah so ani jarmias awasas mootummaa Itoophiyaas wakkalee hin deemu jechuun ani sanaaf miti maatii koo arguu fi ijoollee koo arguu fi warri biyyaasi warri mootummaas akka waan tokko nan eegganne anarraa homaan argamu wanni jiru anarraa dhageesse kanaaf lafaanis ta'e maaliinis ta'e argite ani gabayaa miidiyaanis ta'e simatamu keessan jiru naan qaddaa warri loltanis naan qaddaan durii loleera bar gadaa koo fixeera gadaa keessa nan ga'u lachan keessanuu nan ga'u nagaan ummata Oromoo immoo na barbaachisa keessan jira waan ta'eef maatiin koo akkuma nagaa ta'uu ani hawwu gammadu ijoolleen argitee qellemii fi muggii keessaa maatii qabanii utuu nagaan arganii dhageesse gammachuu kooti isa dheebuun koo guddaan isa irratti diriddirii namaan hin qabu isa irratti naan qadhaanis isin nan qadha waan biraan jiru kanaafi maatiin akka maatiin koo na mararu jarallee maatiin marara warri argite ibiddi irratti roobu balaan irra ga'u dhageesse siqaayin arganii utuu anarra ga'eeoo akkam na dhukkubsa laata si anummaan jaarsa jedhan hey maatii korraa firanatti dhiyaaturraa utuu waa ga'e wallahi billahi namnummaan balaan ana
namummaan terroristii hamaa namatti ta'u ana akkasi terroristii hamaa taata karaasi balai maaltu jirare eega maatii yoo maatii kan kee argite namni itti roorrisu inde bombii qabattee namatti deemtee dhoota bar inde dhageessa kanaafi mootummaan Itoophiyaas argite harka Oromoo raayis fudhadha so kanaan dura isinitti maan ture namni hudhame quba ija nama kaa jedhanii namni hudhame baay'ee hamaadha calluma jedheen du wuxxifata afurri cinnaan wuxxifata so saatii sana ijessi jaamsuu danda'a so kanaafi kanarratti dirdiriin qabu kabiraa baga jiraattanii biyya ani yeroon deemu mootummaas kadhadhee dhageessee embaasiidhaanis isgoo jedhee abbaan barbaadan waraabaa dhiyeessa ani akkasiin seenu calluma jedheen seena calluma jedheen ba'a jaajitti hin kennu dhageesse akka asii galanii namni biraa galee ilaamee ijoollee gaara jirtan galaayi ani jaarsa keessayyuun jiru dhageesse manguddoo akkasiis miti ani gali jechuudhaaf mootummaanuu argite dirqama kana akkan jedhu naa kennuu hin danda'u bar waan jarri galaniin waan narraa fudhachuu hin dandeenyeef jecha mootummaan nan gaafatu waan nan gaafanne maaltu keessa na galche ani lateeoodha an caffeeraan misi miti yookaan yooni maanyaa miti yookaan intala maraatte sana obboleessi nama fixee ummanni ajjeese sana eenyu goobana so abaa'oonis hin ajjeemne gaafasi ummatatti bahee ajjeese waraanaan ajjeesaniyyuu caqacaqaniidha akkasitti utuun arguuti beeke garuu irraa fagoon jira dhiisaa utuun jedhuuti caqacaqanii akka eenyu intala goobanaa sana diimaa miti ni gurraacha isatu waraana mootummaa fidee dambala facinaatti rukuchiise so isa sana yeroo mootummaani warri qawwee imbaqatee ba'e nama fixanii inni harka duwwaa jira horiidhaa fi shaamiza adii keeyatee bassoo kaambii diigame keessaa fudhatee bulbulatee bakka jiru beeka inni nu wajjin ture jaala kiyya so isaa gaddeebee deemaa jiru ummataa ijoollee keenya dhumate jedhanii kaambiitti fiigaa jiranii kaambii keessa waraanninu hin jiru so walitti dhufani jaaboodha kan waraana fidee utu isa jedhu dhagaa turani namnuu faa ummatatti dhiyoodha waan ta'eef jaaboon isa kana inni nagaa sibiiliidhaan argite gara dambala facinaa karaa makiinaatti gad dhufaa jira bara asumatti waraana itti darbanila mucaa keenya kana jees ilajjeesina yeroon bira ga'u lubbuun keessa baheera ani ijoollee kaan hambisuu baddaa keessa barbaaduu nama dhumate kanaafan ol fiigaa qorichaa way dambala facinaa haakima kilinikii jiraachirraa fudhadhe so ummataa wajjin dabarre nuti yeroon achi gubanii jiraniyyuu hanqaaxxiloo taane bakka akkana
malee akka isiin argite waraana bilisummaa Oromootu obboleessa koo ajjeese jettee eenyuchi goobanaati isiin. So akka sana miti waraanni waluun argine waraanaan. So kanuman jedha aasaa afaanitti na dhufee jennaanani an akka sanaa mootummaadhaan qonyi jedhee hin galu ani ummata biiftuu gadaati biiftuu gadaa Booranaa goobanaati yaa gadaa. So esa embennu nuti jaaboo gadaa goobanaati obboleeyyan jarri. So haa ta'u ani yaa'u akkasitti miti. Kanaaf mootummaafis waadaan seenne isa loluufis waadaan seenne ani ummata Oromooti bakka. Waadaan ani seene garuu saba Oromootiif saba Oromoo tasumayyuu kennuu hin danda'u eenyuufu haganu bakka. Akkan maatiin koo sabni koo hundinuu akka argite eenyunuu itti roorrisuun barbaadu. Kanaaf kanuman jedha. Kanaaf ani nagaa isin fuudhee yaa'u hin beekanii islaamni du'as jiruusi dhageessee yeroo hundaa ofitti dhiyeessee ilaala islaamni. Kanaaf yoo xiyyaarri gubate yoo ani du'e afootu naa jedha nama tokko miidheen beeku namni tokko naan hin miidhamne. So politikaa irratti immoo abbaa fedhen gadi fuudhee irra deemaa ture. Kanaaf afootu isinin jedheen wade bararaa'e edaallau galatooma ulfaadhaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Yoo nagaan biyya ga'e immoo alhamdulillahi jedheen ijoollee koo wajjin nagaa sin fuudha. Duuti koos isinirraan dhokatu dhageesse isin bar sareen Oromiyaallee duutee dhagaamuu feetu bar dhaga'uu feetu bar nama dhiisi argite hantuutii Oromiyaa eenyunuu akka ajjeesu hin barbaaddani. Warri biyya alaa jirtanii hundinuu warri biyya keessaas warri barate amma teknooloojiin nama walitti fideera hin feetanii. So kanaaf anilleen kana waanani harkaa qabu isiniin gaa jedheeti akkasi bar akkasin kolfa miti walitti mun gaariidha. Du'a gammachuu walitti mun gaariidha. So yooni karaatti du'e silaa awwaala kootiif hin rakkattanii birrii baasa namni jedhu hin jiru. Baga nurraa du'e achumatti jettu isiniifis gammachuudha warri argite birrii baasuu irratti isin dhukkubsu yoo jiraattan. Eddi mootedde bakka shoo. So warra pileenaatu kafala waan ta'eef isin hin kafaltanii. Kabraa achi dhaqee gallaan immoo maallutti maan nis waan biraati. Innis akkasitti kan eeggatu jira. Ani yoo naqee giddugala taa'een dhugaa fi soba adda baafadhee nan dubbadha. Dubbachuun koo naafu beeke. Kanaaf mangistiin illee nan ajjeesina. Dubbachuun koo naafu jechuun afaantu na ho'a bar afaantu na ho'a waan ta'eef amaluma kooti bakka dhiisa. Warri gaaraatis dhiisa amaluma kooti.
So ilaal. Lafas naa kennina. Investii lee gochuun hin barbaada garuu investii argitee naa godhi naa dubbadhu jedhan hin barbaadu. Yoo lafi seeraan naa kennitan nan fudha. Seeraan investii naan godha. Amma abbaa qabeenyaati anu. So kanaan ala naata isiin ta'a abadan hin seenu ani. Hin seenu. Politika keessan hin seenu. Ka warra gaaraas hin seenu. Baay'eeraan keessa. Garuu ummata keessaa immoo hin baane. Rakkoo ummata arginaan xaaxessee ni maani. Xaaxessee. Baxaan baalagee nani. Ilaal amala akkasii qabaani. Ani seera dhabdee wayiti. Ilaal sabaa kiyya kan tuquu eenyurraayyuu hin goru. Haganuma. Maatiin koo baatti dhiyaatti Oromoon akkan tuqamne nan barbaada. Dhageesse kanuman jedhaa kaan barsiisota dheengadda dhuman rabbiin haa araaramuufi so maal jennare yaa hireedhuma akka hixaa tarii walitti qabee guyyaa dhalootaa guyyaati duutus bar yoo rabbiin walitti si funaana xiyyaaraanis yoo duuta ta'e makiinaanis yoo duuta ta'e rabbiin walitti nama funaaneeti bakka tokkotti dhumatta. So hiree akkasitu barsiisota keenyarra ga'ee madda walaabu baay'ee gaddeera. Isin hundinuu akka gadditan beeka. Sorry wanni godhan hin jiru. Rabbiin jannataan jara haa qanansiisuu jenna. Haganu. So wanni biraan jiru yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa jiraadhaa. Bor galgalammoo tarii yoon achi ga'e isiniin bilbila. Isiniin bilbila haaloo edaa interneetiin hin jiru achi. Edaa interneetiin hin jiru. Ay interneetiin hin jiru. Garuu nama tokko irratti bilbileeni. Haaloo oolmaa bultiin isin nagaan ga'ee jira jedhaani amma. Kanaaf yeroo gaarii isiniif haa ta'u Oromoon hin jaalladha. Oromoonis akkana jaallatu beeka. Natti ni mina. Achuma kaa natti ni mina. Asi jaallanna waan jedhu barreessina. Rabbi sodaadhaan barreessina. Jechuun akkan jaallatamu ummata Oromoo biratti of beekani. Beeka. Nama miine ani weenniidha nama miidhu Oromoon miidhu. Bakka akkas yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagat. Harriin wal ga'e ba? Yaa muraaduu harrii baasee miti. Yeroo bira bor wal argina.